Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu inni hundumaa danda'u bakka jirtan, iddoo jirtan hundumaatti isinii haa baay'atu. Hordoftoota yuutuubii koo maraaf Light for All Generation kan jedhu kan hordoftan bagaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bara 2016tiin isiniin jechuun barbaada. Akkuma kanaa sagalee Waaqayyoo keessaa Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 ergaa kanan isiniif dubbisee ergaa isaa sheer isinii gochuu barbaada. Akkanadha. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'anis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniif nan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Ana irraas baraa. Anoo garraamiidha. Kanan gad of deebisees boqonnaa lubbuu keessaniif ni argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aa namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhe. Ameen. Yesuus Kiristoos kan iddoo kanatti kan inni dubbachaa jiru ani boqonnaa keessanii natti aara galfadhaa natti boqodhaa jedhee dubbata. Iddoo kana duwwaa miti iddoo biraattis immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:37 irratti Yesuus Kiristoos isin ammayyuu kan beeloftan kottaa burqaa jiraataa sana dhugaa deebi'ee kan isin dheebosine kan beeloftan kottaa nyaadhaa. Buddeenni nyaatanii deebi'anii hin beelofne na keessa jiraayedha. Walumaa galatti egaa boqonnaa kee inni ta'e Kiristoos Yesuus siif dhalateera. Dhimma dhalachuu wajjin wal qabatee iddoon kun badaa waliin ilaallatu. Garuu ani kan hin barbaade namni jireenya boqonnaa qabu baay'ee barbaada. Garuu jireenya boqonnaa qabu jiraatee hin beeku. Boqodheera jedhu hin boqonne. Waan tokkoon sitti hima. Boqonnaa kee kan ta'e jireenya boqonnaa kan of keessaa qabu Kiristoos Yesuus mana keef jireenya keef gaa'ila keef boqonnaadha. Yesuus Kiristoos kottaa ba'aa keessan natti kennadhaa anatti boqodhaa yeroo jedhu maa inni ba'aan sun ba'aan Yesuus Kiristoos kottaa narratti gatadhaa jedhu sun ba'aa akkamiiti? Ishee kanan gabaabsee dubbachuu yaala. Dirqama iddoo kana dubbachuuf gara seera uumamaa boqonnaa 3 nageessa. Ilmi namaa ba'aatti boqochuu dadhabe. Ba'aa namatti kennachuu dadhabe tokko qaba. Waaqayyo jalqaba gaafa nama uume ba'aa irra kaa'ee hin uumne. Rakkina wajjin hin uumne. Iyyuma wajjin hin uumne. Jireenya boqonnaa qabu keessatti ilma namaa uume Waaqayyo. Jannata Eden keessatti uume nama. Haa ta'u malee namni jannata Eden keessatti uumame namni boqonnaa qabu kuni gaaf tokko jireenya boqonnaa qabu kana keessaa utuu inni gadi baafamu argina. Gadi baasee seexanni yeroo hundumaa kan inni nama barbaaduuf kan inni nama iyyaafatuuf kan inni namatti deddeebi'ee nama loluuf biiroo isaa galfatee nu hojjechiifisuuf miti yookaan immoo gabaree nu gashatee maasii nu qochisiisuuf nu barbaada miti. Seexanni kaayyoon isaa inni guddaan kan inni kiristaanota barbaadu boqonnaa Waaqayyoo keessaa nama gadi baasuuf. Boqonnaa Waaqayyoo keessa nama kaa'e keessaa nama gadi baasuuf nama barbaada. Kanaaf egaa yeroo hundumaa kan seexanni nurratti jibbu warqii nurratti jibba miti. Suufii gati jabeessa nurratti jibba miti. Caammaa gati jabeessa nurratti jibba miti. Mana nurratti jibba miti. Boqonnaa Waaqayyoo nu keessatti jibba seexanni. Akka nuyi boqonnaa isaa sana keessa jiraannu hin jaallatu. Kanaaf egaa Addaamii fi Ewaaniin boqonnaa Waaqayyoo keessaa gadi baase. Namni gaafa jannata keessaa gadi ba'ee boqonnaa bara baraa keessaa abidda bara baraatti gadi ba'e. Jireenya bara baraa keessaa salphina bara baraatti gadi ba'e. Ulfina keessaa salphinatti, beela keessaa quufa keessaa beelatti, ulfina keessaa salphinatti gadi ba'e namni. Gaafa gadi ba'u ba'aa amma iddoo kanatti itti dubbatame sanatu gatiittii isaarra ba'e. Beela, rakkina, qullaa ta'uu, abaaramuu, yeroo malee du'u. Kun hundumtuu gaafa isa mudatu ilmi namaa jechaadhaa rakkina guddaadhaan boqonnaa keessaa gadi ba'eetti ol deebi'uudhaaf yaalii gurguddaa geggeesseera. Seexanni Addaamiin jannata keessaa boqonnaa keessaa gadi baasuuf tooftaalee garaagaraa ni fayyadameen isinitti hima. Tokkoffaa garaa Ewaaniin argate. Macaafni qulqulluun akkanadha. Isin diinaaf seexanaaf karaa hin kenninaa'edha. Garuu karaa argate. Karaa argateen immoo hin seene. Erga seene immoo dubbii jalqabe. Inni lammaffaanii akkaataa inni itti nama boqonnaa Waaqayyoo keessaa gadi baase edda kallattii argate booddee itti seene. Erga itti seene
waan dhugaa dubbate raajii dhugaa raajii jechaadha. Baay'ee seetanni gaafa boqonnaa waaqayyoo keessa ala nama baafatu dibbee rukutaa iyyaasee echaa dhufa miti. Yookaan billaa walitti rukutaa sinqala sinyaadha echaa dhufa miti. Waan nuyi beennu waan sirrii tokkoon gara keenya dhufa. Akkana jedhe Yohaaniin dhuguma waaqayyoo ija mukeetii sanarraa hin nyaatin siin jedhee gaafate. Dhuguma jedhee yaa jedheera waaqayyo. Yohaaniin bitaniyyuu nan jedha gaafa sana utuu ana ta'e dhuguma jedhee waaqayyo nyaatinaa jedheen waan sirrii tokko dubbate waan qabatamaa tokkoon itti dhaqe. Eeyyeettiin sabooddee fedhii Yohaaniin waan argeef garaa ishee waan beekuuf isa lammaffaa irratti utuu isa nyaattanii akka waaqayyoo taatu turtanii. Ilaa dhugaa dubbatee itti dhaqe. Dhugaa dubbatee amansiifate. Inni sadaffaanii fedhii isaanii naafqotii isaanii bare dafee. Fedhii isaanii bare. Maal akka isaan barbaadan maal akka isaan ta'uu fedhan riserchii irratti hojjete. Fedhii isaanii gaafa baru akka waaqayyo ta'uu barbaadu jarri. Akka waaqayyo ta'uu fedhii qabu jarri. Garuu isa kana waan beekuuf kallattiidhumaan akka isheen kana dubbatteen ituu ija mukichaarra nyaattanii akka eenyuun taatu akka waaqayyo taatu turtaniidha. Soo kanaaf jarri immoo kana barbaadaaru waan ta'eef ariifatanii ija mukichaa kutanii nyaatan. Akka kanattitu nama jireenya boqonnaa keessaa gadi baase seetan namni edda gadi ba'ee abaarsatti rakkinatti iyyumatti boo'ichatti gadi ba'e. Ilmi namaa edda gaafa jannata keessaa gadi ba'eeti boqonnaa waaqayyoo keessaa edda gaafa gadi ba'e ol deebi'ee boqonnaa sana arguu yaala ture. Garuu hin dandeenyeef mee yaali isaan godhaniin tokko lamaan isinitti hima. Tokkoffaa seera uumamaa boqonnaa irratti ijoolleen Addaam fuula waaqayyoo arguudhaaf boqonnaa waaqayyoo sanatti deebuudhaaf aarsaa qabatanii dura waaqayyootti dhiyaatan. Namoonni baay'een aarsaa Qaayilii fi Abeelii gidduutti gaafa dubbatan Qaayil sangaa cimaa dhiyeesse Abeel immoo minaanti xiqqoo dhiyeesse yookaan qarmii dhiyeesse jedhanii miti garuu dubbiin akkas. Abeel waanuma sirrii dhiyeesse Qaayilis waanuma sirrii dhiyeesse yeroo sanatti waaqayyo ilma namaatti kan inni dubbatu ilma namaatti kan inni haasa'u ija dhiigaatiin ilaala. Dhiiga keessaan malee hin ilaalu. Sababiin isaa namaaf waaqayyo gargar ba'aniiru waan ta'eef. Kanaaf Abeel aarsaa dhiigaa waan dhiyeesseef waaqayyo taase. Waaqayyo kan inni barbaadu aarsaa dhiigaatti waan ta'eef kanaaf kan Abeel hin fudhate. Namni jireenya boqonnaa kana keessatti deebi'ee galuudhaaf wanti inni fayyadame seera Musee fayyadame. Seerri Musee garuu boqonnaa hin taane. Seerri Musee ittuu baate sadaffaanii abboota amantiitiin bullaa jedhan abboota amantii kan akka Otnaayil faa kan akka Iyu'eel faa kan akka Yiftaayi faa isaan kun yeroof xiqqoo boqonnaa bara baraan taane darbanii mootummaa mataa keenyaatiin bullaa jedhan Saa'olin moosifatan. Saa'olis akka yaadame hin taane jarri kun ba'aan isaanii ofirraa kaasanii boqonnaa waaqayyootti galuu barbaadu utuma deemanii ba'aan isaanii itti ulfaate. Kanaaf egaa waaqayyoo abbaan Yesuus Kiristoosin gara biyya lafaatti erge isa ba'aa biyya lafaa akkana jedhe Yohaannis gaafa dubbatu ilaa jedhe oolicha waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa baachuudhaaf dhufe ba'aa biyya lafaa baachuuf isa dhufe. Kiristoos gara biyya lafaatti kan inni dhalateef inni guddaan ba'aa keenya baatee nuun nu boqochiisuuf. Kanaaf Kiristoos Yesuus akkana jedhe iddoo kanatti ana ba'aa keessan kan baatu gatiittiin ba'aa keessan baatu anaadha kan isin boqochiisu anaadha ani immoo kunoo dhufeera amma natti boqottu jedhe. Biyya lafaa kana keessaa mana gaarii ijaarratanii boqonnaa bara baraatti hin boqotan. Konkolaataa gaarii qabatanii boqonnaa bara baraa ittiin qabaatan. Uffata gaarii bitatanii boqonnaa bara baraa ittiin qabaatan. Boqonnaa bara baraa kan namaaf kennu Kiristoos Yesuus qofa. Egaa obboleessa koo obboleettii koo viidiyoo kana ilaalaa kan jirtu boqonnaan kee mana kee miti. Boqonnaan kee birrii kee miti. Boqonnaan kee silxaana kee miti. Boqonnaan kee malkii kee miti. Boqonnaan kee zarii kee miti. Boqonnaan kee Kiristoos inni immoo siif dhalateera. Waaqayyo isin haa eebbisu. YouTube kiyya subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana waraabuudhaan ediitaraan nabu kee kan dhaabbate obboleessa keenya artistii Lataa Darajjee waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu guyyaa gaarii baga geessan.